Bani galagaafu ni dandeessa ni dhageessa muraada guutima. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كبجمتوتا في دعوتوتا وردفتوتا يوتيوب channel كي جلت أرجمتن ويلكم هن كسنو على في كساتك قد أمنتي كوتا جندو سونجن هندوم تكسنو بجراتني وردفتوتا كيا ورنجل كبر رحانج أمان وردفتن هدو جلتو ما وردفتوتا كيا جران كسن دشها وأمل لايك شير بتشون دقتنا وروني هروت سنلي ويلكم بقى يوتيوب channel كيا نجان دفتني اسم سماء ديجرا سينا سبسكرايب لايك شير كومنتي بريسا يا دكي سوان بربادن صندوق كومنتي يلا بريسا سنين جدا فيديو كان كمال إني جتون كيساني نفو أكم أرجتن سوبر ماركت ديمتنين جرا سوبر ماركت جرا وان برباتشي سمرا بيتا جتشود آمداميتي يوجيني بقى وان أك محلبية وان أك كريم كراميل وان أك فينتو وان أك داخو برتقانة وان تدور باجسو رمضان ربي نجان اتين هاجو جاء تقوت نوافي أما جيني جنواري كوني رموف قيا شنبتشن نوافي يعني قيا صدو مشان قفان نوافي ربي نجان اتين هاجو warra nagaan soomee bara baraan itti deebi'u rabbi nu haa taasisu. Qophiin akkuma itti fufetti jira jechuudha. Supermarketiin nutti kaluu jira. Sanis supermarketii deemee asumaan kun illee meeshaa waan tokko laalaatiin hin jira jechuudha. Waan mana keessa hanqate waan barbaachisu bitaatiin hin jira jechuudha. Hojiin waan akka keeka kanallee bitee waan akka lugee maataa wantoota baay'ee jira mire maqaa isaa lakkaa isiniif himu waan barbaachisu mara arabiyyatti guuraa jira akkuma asirratti argitanii waan akka mokoroonaa waan akka nootellaa waan akka alkakaa'u waan akka kaameeraa lugee maatii ammallee malee karameellallee biteetiin jira. Akkasuma pinkeekillee ni jira wantoonni barbaachisu marti wanni hafee hin jiru jechuudha. Eegas immoo waan hunda biffetti tartiiba goona. Kanaafuu mooyaa hunda baradhaa nyaata biyya arabaa boganaa kana kaan godha jedha namni tokko mooyaan immoo bakkuma deeman maratti nama fayyada jechuudha. Bakka tokko deemanii emmee dandeettii nyaata kanaa qabda dandeettii nyaata kanaa dalagi maallaqa sii kenna yoo namni siin jedhe yookaan maallaqa siif kafala yoo namni siin jedhe nyaata san hin beeku jechuun immoo bakka hojii hunda turanii hin beeku jechuun immoo hin ta'u. Mooyaan immoo bakka hojjennu bakka takka bichaa osoo hin taane bakka deemnu maratti nu fayyada jechuudha. Yoo nu mooyaa dandeettii nyaataa dandeettii garaagaraa yoo qabaanne biyya keenyatti miti biyya nama keessatti illee namni nyaata godhu ni barbaachisama jechuudha. Akka malee sarratanyaan kamtu filatama kan nyaata hojjetu jechuudha. Kanaafuu nyaata maraa waan akka sharxallee sharxaa akkasii waan akka sharxallee kanallee hin minna sharxaa fi sharxaan kun jechi isaa wal fakkaata. Immoo kaliin kun biyya keenyallee ni jira kun foon lukkuutiin dhiqamu akkasuma taakiltii firaafirii garaagaraatiin dhiqamu isallee ni binna waan barbaachisu amma waan akka kuzbira waan akka bugduunisii waan akka shabatii waan adda addaatiin dhiqama. Isa kana qophiiwwan hundi bitameetiin hin jira. Yaa rabbi biyya keenyallee osoo inni hundi akkana jiraatee baajatallee qabaannee waan hunda akkana binne yaa rabbi baay'izawee biyya keenyallee adamaa addisa waan nuuni akkana kunniin amma jiraatuun isaa shakkiin qabu biyyoonni keenya gurguddatteetiin hin jirti. Biyya keenyallee nama biyya keessa taa'ee akka biyya arabaa kanatti baala damoostanyaa ta'ee waan barbaachisu bitu yaa rabbi nu taasisi. Biyyuma namaatitti hawwuu bichaa miti nama waan biyya namaatitti hawwisan biyya ofiititti illee argu yaa rabbi nu taasisi. Amma biyya keenya osoo meeshaalee jiraatee mindaan hin jiru jechuudha. Meeshaan jiraatee mindaan yoo qabaate namni waan barbaadu san bitatiin immaa wal faayidaa namni barate hundi hojjetaan hundi baala damoostanyaa baala mindaa ta'uu qaba. Mindaan isaa gahaa ta'uu qaba jechuudha. Waan fedhiin isaa bitatuuf fedhii isaa guuttachuuf akkuma isaan faandishallee waan mana feet akka hin jiru jechuudha. Viintuulleen kun asii viintuu bira jira amma viintuu bituu fi
akkasii rabbi keerii haa godhu umrii kulli rabbi nu halaafisu waan akka bikin boodarallee waan akka heelillee waan hunda qimamii garaagarallee uummata akka suuqitti nan bisneesiniin jedha hordoftoota kiyya qophiin isaa wanni hundi qophaa'an wanni isaan hin binne hin jiru jechuudha. Yaa waan hojiin deemee Arabiyaa irratti guuruudha wanni na barbaachisu akkasii rabbiin biyya keenyallee inshaallah warra baara damoostanya warra biyya namaatitti hawwuu miti biyya ofii keessa taa'ee biteetiniin waan barbaade bitee ijoollee ofiitii waan fedhe godhee bar namni tokko ka mooyaa dhabuu waan tokko achi ilaalee hojjetuun isaan dhibu ka mooyaa dhabuu immoo maallaqa waan san ittiin bitu dhabuutu mooyaa nama dhabsiisa malee hojiin amma salphaan waan amma keekaa kun amma yoo viidiyoo irra laallee nawwinaame garuu yoo nu bira dhufe yoonni sun guutumaan guututti wanni barbaachisu hundi jiraatee nu bira dhufe hin hojjetan kun keekaa wanni akkana kan wanni inni hin hojjetamne takka illee hin jiru jechuudha. Kanaaf waan biyya namaatti hawwanu kana rabbi keenyatti illee haa taasisu rabbiin hajaa muraada nu haa guutu waan biyya namaatitti hawwanu kana illee biyya keenyatti mul'isee rabbi waa maraaf nu wanni hunduu fuuli yoo ta'e wanni hunduu yoo guutuu ta'e wannummaan nama dhibu takka hin jiru mooyaan immoo bakkuma deemanii nama fayyada keessumaayyuu amma namoonni biyya namaa biyyoota garaagaraa jiran amma biyya keenya baay'inaan dhufanii wakii akka turistiitti biyya keenya daawwatanii jechuudha waan akka ruuzaa waan akka ida'amaa yoo nyaata biyya araballee biyya keenya keessatti namoonni baay'inni hojjetanii jechuudha magaalaa Finfinnee keessatti nyaata biyya arabaa hin hojjetanii namoonni biyya arabaatirraa dhufu sun achumaan nyaata isaanii kana waan jaalataniif ni ajajatanii jechuudha ka jaalatu nyaata biyya keenya ajajataa ka barbaade nyaata biyya isaanii ajajataa hundi isaatu akkuma fedhii namaatiif maaliif rabbiin beekan yoo gaafa tokko waa dalaganneetiin abbaa suuqaa taane mooyaan barbaachisaadha akkuma asitti dalaynu kana biyya keenyatti illee yoo dalayne dalagaadha jechuudha namoonni biyya namaatirraa dhufan haaluma salphaan nyaata biyya isaanii san argachuu danda'anii jechuudha namoonni hedduun ni dalaganii amma biyya keessa amma maaliif Addis Ababa keessa namoonni biyya arabaa ture kanatu galeetini biyyatti suuqii banateetini mana nyaataa banateetini nyaata biyya arabaa kana dalagee namoonni biyya arabaa dhufanii amma baay'inaan biyya keenya daawwatanii biyya keenya wakii deemanii keessumaa Addis Ababa irratti deemanii dhufaniitini nyaata kana ajajatanii bar Itoophiyaa wanni hunduu ni jira jedhan bakka yoo wakii deemanii dhufan Itoophiyaa nyaanni biyya keenya illee wanni hundi wannumaan dhabamee hin jiru akkuma biyya keenyatti waan hundaa achitti illee hojjetamu jedhanii kam asii baratee galatu achitti illee dalagaatiin hin jira mooyaa biyya namaa bichaa miti gaafa biyya ofiitti illee galannu fayyada kanaaf nyaata illee keekallee gummaa halla biyya illee karameelallee binkeekallee wanni nama nyaata jedhamu maraayyuu isin hin miidhu hojiin mooyaa abadan hojiin hunduu akka nama miidhamuun dirqama miidhamuun waan nurraa nafneef miidhamuun keenya eegan oolle ofillee waa barannee galuutu nu barbaachisa jechuudha mana qulqulleessuu bichaa osoo hin taane meeshaa bichaa dhuguu osoo hin taane mooyaa nyaatallee qabaachuun nu barbaachisa jechuudha mooyaan kun immoo bakka tokko bichaa miti bakkuma kamittuu yoo deemne nu fayyada amma ijoollee keessumaayyuu deemtee galte ijoollee nyaata beektu ijoollee afaan beektu amma ni soqanii jechuudha biyya akkanaa biyyoota akkanaa horra afaan beeku horra nyaata beeku horra hojii beeku wanni irra caalaa isaan filataniif maaliif nyaata yoo beekan bakka kamiyyuu dhaqanii hojjetanii jechuudha kanaafuu nyaata hojjetu waan hunda hojjetuun bakkuma kamitti mooyaan nama fayyada viidiyoon kiyya har'aa kana fakkaata ani viidiyoo haasa'e gorsallee achumaan hin dhiisu maaliif wanta tokko yoo namaaf ibse das nama jedhaa jechuudha namni sun ka jaalate irraa fudhatee barataa ka jibbe bira tara akkasii mooyaan immoo nu barbaachisa jechuudha eessumattuu mooyaan barbaachisaadha bakkuma kamuu yoo deemne jechuudha asuma keessattuu amma iddoon tokko yoo ta'e iddoo tokko jijjiiran jiraatanyan sun nyaata dandeettii nyaata qabdii gaafatan malee dandeettii biraa hin gaafatanii jechuudha hatta dandeettii afaan yoo qabaate dandeettii afaan arabii dubbisuu yoo qabaate isaan irra caala ka filatan sirraatanii nyaata hojjetu jechuudha qulqullina namnummaan irra dhufellee oseenin akkaataatti qulqullina isaan dhibu jechuudha yoo sirriitti hojjechuu baase malee qulqullinni eenyuma hin dhufu jechuudha nama irra haaraa dhufellee nama qulqulleessaa xaraguun qulqulleessuu laawwaluun nama dhibu kan nama dhiboo nyaata jechuudha kanaaf barachuun immoo numa fayyada jechuudha bakka kamitti yoo deemne dalagachuu dandeenya kanaaf viidiyoon kee har'aa kana fakkaata hordoftoota kiyya viidiyoo biraatiin haga walitti deebinutti turtii gaarii assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakaatu baay baay hordoftoota kiyya nagayaan naaf tura Bani galagaafu ni dandeessa ni dhageessa muraada guutima.